السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بقنا جاي وليت ديبيني أن عبد الله سراج برموني كين هرآ كان رتت يفتو سير لغة أفان روموتي سير لغني أفان رومو أك هيكا جتشوت أفان روموتيت أدان ليتأي تكاهو أموتيو أدان فقاتي بريسو رتي تكو إسي ناف هنديم سبب نيسا وليت إياتا يادتو يو والحركسة يعني إسا والغانا جتشو والدوبا والكرة واليابة تكاهو أموتيو والدرا دوبان وليت إياتو قبا تكاهو أموتيو يادا إرقا غاري إسني دبرسو بريفما إرقا غاري إسني دبرسو إيرسي إسني بريسو نبرباتيسا كناف سير لغة إرتي يرو بريسو ني إيرتا ليفما إسن غافت لا هنگا غافا سمارت بورد تكاهو أموتيو غابته إرتي إسني بريسو كان قدا هنگانا بلأتو حقا غاف فيديوتيتي وبسانا كان إيقاتن أبدي إسن الرقابة برموتا كيا كالتي لان أسو إتي إنسانين غافي وهي إسن غافتشو بربادي could you please allow me to do that نهيمتني كان أقول شراف غافي كان إسن غافتشو نهيمتني I hope you will أني نبدأ نهيمتن جدي جتشو غافي نحن غافت غافي غوردا غافي هيوني أورومو دا itti wareegaman gaafii jajjabni Oromoodha jajjaboon Oromoodha lafa nuu keette gaafii san isin gaafadha sun ammoo tuyyuu nuhiif maaliidha nuhiif suni hundee jiruu kennaati nuhiif inni anamma isin gaafadhu kuni ijaarsa Oromooti غافين إسن غافي حيوني كن إسان دربن نوف لفكاهن ديبي إسن الرأي قد كومنتي جلت ديبي لفناكايا كهرآ كناف غافي أن إسن غافت وكان يو ديبي إسحات لفناكيتن يوكان بريو لفناكيتن يوكان يرو إتآنوس ديبي هرآن إسن غافت إكان إسنيف همي غافي برا كان حيوني كن دبرن لفنو كاين إسن غافدة غافين سن نهيف مالي ده بيتو داندي إجارتو قبصوتي تقفا غافين إسن غافدة إنو جدئة حييتي غافين إسن غافدة كان جدئة إنو ده تقفا قوي أجيسا دين الراحي كتلا يود لبدن حركان حجتت لا harkaan dalagadha yookaan bitadha diina keessan ittiin ajjeesa eenyu jedhe tokko gaafii tokkoffaa gaafiin inni lammaffaan diina hiddaan buqqifna gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna dadhabnu ilmaan dhaalchifna kana eenyu jedhe deebii isaa koomentii irratti naa kennaa sadaffaa bilisummaan dhalannee bilisummaan duuna bilisummaan dhaladhee bilisummaadhaan du'uuf eenyu kana dura dhaabbatu tokko hin jiru gaafii kana hoo eenyu jedhe deebii isaa koomentii jalatti lafa naa kaayaa an ammoo barmoota itti aanu keessatti gaafii sadan kana deebii isaa eenyu akka jedhe hayyichi kum akka xurree tana nuu lafa kaahe jecha yookaan ammoo tuyyuu dhandhoontu dubbii tanaa jajjabdittii bareeddittii akkanaa tana hayyicha kamtu akka jedhe gara fuulduraatitti isiniifin hima isinitti dheeresse dhiifama ammaaf barmoota koo kallattiidhaan itti isin dabarsa barmoonni keenya har'aa xiqqishuu isii akka jabaatuuti okay walumaan ilaalla kallattiidhaan itti isin haa dabarsu okay kuni maal jedha maqibsa ibsa maqaa jechuu maqibsa jechuun ibsa maqaa gara kaaniin ibsa maqaa jennaan jechuu ibsa maqaa ibsa maqaa Oromo language as you know here
we said Oromo language. So let me start from here. Maka ibsi takkaahu ammoo ibsi maqaa yookaan jechoota maqoota yookaan ammoo tiyyuu bamaqoota jechuun bakka bu'aa maqootaa. Bakka bu'aa maqootaa. Bakka bu'aa maqootaa faana bu'uudhaan odeeffannoo haala maqootaa yookaan ammoo tiyyuu bamaqootaa kan nuuf kennanidha. Asitti illee bamaqa ka jedhu kuni walumaa galatti bakka bu'aa maqaa. Bakka bu'aa maqaa. Bakka bu'aa maqaa. Well, astee kanatti illee maqaa ibsa jedha. Ibsa maqaa. Ibsa maqaa kanallee asitti isiniif haala maqaa. Ibsa maqaa. Ibsa maqaa. So amma akkuma asitti agartan kanatti maqaa ibsi yookaan ammoo tiyyuu ibsi maqaa jechoota maqoota yookaan bamaqoota faana bu'uudhaan odeeffannoo haala maqootaa yookaan bakka bu'aa maqootaa kan nuuf kennanidha jechuu. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf maqaan tokko wanta isa ibsu tokko duuda duubatti yoo kan jettu ta'e inni suni ibsa maqaa takkaahu ammoo tiyyuu bamaqa jennaanii jechuudha. Mee fakkeenya isaa lafa isinii kaahee jira. Fakkeenya kanarratti hundaa'uudhaan fakkeenya biraa hedduu fudhattanii irratti xiinxalla gootaniitiin understand gochuu ni dandeettanii jechuudha. Wanti kun duraan yeroo barsiisaan nu barsiisutti jechuu sadarkaa jalqaba duraa dhageenyetti nutti ulfaataa dhufe maalidha wanti kun? Kana jechuun maal jechuu? Bamaqa jechuun maal jechuu? Bakka bu'aa maqaa jechuu? Maqibsi maal jechuu? Ibsi maqaa jechuu jedheetiin yeroo sanitti baay'ee tokko confuse na godhaa ture. Gradually adaduma ol deemeetiin jedheen wanti sun hundi isaa naagalee akkam akka ta'e hubachuu danda'ee jechuudha. Isinis yeroo har'aan kanatti daqiiqa amman kanatti yeroo an isiniif ibsu kanatti xiqqoo isin dhibuu danda'a. Garuu keessa gadi buutanii yookaan yeroo irraa yerootti irra deddeebitanii ilaaltan ta'e sirritti isiniif galaa jechuudha. Maaliif afaan keenya waan ta'eef sirritti yoo dubbifnee sirritti yoo laalleetiin jenne haala salphaa ta'e tokkoon irraa fayyadamnaa jechuudha. Mee fakkeenya isaatti isin haa dabarsu. Fakkeenya maqa ibsaatii fi bamaqa kan jedhu kana mee haa ilaallu. Well, astee kanatti kanan isinii kenne fakkeenya jedha. So barattuu cimtuudha. Barattuu cimtuudha. May we can say like barataa cimaa. Okay? Barataa cimaa yookaan ammoo tiyyuu barattuu cimtuu jechuu ni dandeenya. Gaafa kana astee kanatti maqa ibsi waan tanaa maalidha? Maqa ibsi barattuu cimtuudhaa jedhu kuni kami? Astee kanarraa hubachuu ni dandeettanii cimtuu kan jedhu kuni maqa ibsa. Haalata isiidhaa ibsaa jechuudha. Namni kuni takkaahu barattuun tuni akkam akka taate maalummaa isii kan ibsu jechuudha. Isheen suni dadhabduudha moo cimtuudha moo maalummaa isii kan ibsu kun amma maal jennaan jechuudha? Maqa ibsa yookaan immoo ibsa maqaa jennaan jechuudha. Kan isii ibsu kanaan ibsa maqaa jennaan. Maaltu isii ibsa istee kana cimtuu kan jedhu kuni isheen tuni barattuun tuni takkaahu ammoo tiyyuu barataan kuni cimaa tahuu yookaan dadhabina kan hin qabne sirritti kileeverii tahuu kan ibsu jechuudha. Cimtuu kan jettu kun jechuudha. Barattuu cimtuu. Cimtuudha. Dadhabina hin qabdu jechuudha. Kanaaf isiin kun astee kanarratti maal ibsa jechi cimtuu jedhu kuni maqaa ibsaa jechuudha. Ibsa maqaati yookaan immoo maqa ibsi jennaanii jechuudha. Inni kan lammaffaan farda daamaa bitate. Farda daamaa bitate. Astee kanatti maalummaa farda kanaa kan ibse daamaa isa jedhuu jechuu. Adii gurraacha jechuunis ni dandeenya. Gaafa kana adii odoo jedhee bakka amma instead of daamaa kanatti odoo adii barreessee adiin kuni
maqii wannaa isaa ibsee jechuudha. Ibsa maqaa isaa tahee jechuudha. Odoo gurraachas jedhee gurraachis ibsa maqaa isaaf tahee jechuudha. Well, astee kanatti farda kan jedhu kuni fi astee kanatti barattuu kan jedhu kuni jechoonni isa itti aananitti niin dhufan kunniin isaan ibsan. Ibsa maqaa isaanii tahanii jechuudha. Asitti daamaa, asitti cimtuu. Okay? Daamaa kan jedhu kuni ibsa maqaati jechuudha. Ibsa maqaa kam ibsa jechuudha? Farda kana ibse jechuudha. Maalummaa fardaa kana ibse jechuudha. Maalummaa farda kanaa kan ibse daamaa. Daamaan maqaa ibsa. Takkaahu ammoo ibsa maqaati. Ibsa maqaa. Ibsa maqaa. Ibsa maqaa. Kanallee ammoo maal jennaan jechuudha? Cimtuu kan jedhu kun astee kanatti maal agarsiisa? Ibsa maqaati. Ibsa maqaa. Ibsa maqaatii jechuudha. So, barmoonni keenya har'aa in shortly gabaabumatti jechuudha kan inni ergaan inni nu dabarsaa oole har'aa kan inni nu dabarse jechuudha. Ergaan har'aa barmoonni kun nu dabarsu ibsa maqaati. Yookaan ammoo bamaqa isa jennuun sanis of keessatti ni qabataa jechuudha. So, yeroo itti aanutti kan nuti waliin barannu gosoota maqaa ibsootaa yookaan ammoo maqaa ibsoota gosoota afaan Oromoo jechuudha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Gaafii ani isin gaafadheef deebii commentii irratti naa kennaa. Hanga deebii an isinii fiduu fi gaafiiwwan biroo hanga an isinii fidutti nagayatti.